Shamaa harka fuudhee hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessaniin isiniin jedha anis nagaa kootii galata rabbii. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa. Har'ammoo waaw iddoo bareedaa iddoo bashannanaa samuun isinirraa badeen ture miti liivii faansinii waraabaa ture. Har'ammoo viidiyoo bareedaa tokkoon qabadhee isiniif dhufeera. Viidiyichillee baay'ee namatti tola. Laala daawwadhaa itti boharaa itti bashannanaa isiniin jedha. Warroonni immoo akkuma kiyya kana carraa argattan viidiyoo babbareedaa waraabatii nu ergaan isiniin jedha. Ilaalaa kunoo hin bareeda miti? Yaada keessanitti kenname warroonni isinitti toles kan isinitti tolles hundi keessaniyyuu yaadatti kennaa. Yeroo duraanii hedduu viidiyoo hedduu babbareedaa deddeemee isin taphachiisaa ture. Sammuna kana jidduu keessan liivii faan isinii waraabuu deeme immoo nan dhiise sanii. Amma immoo kunoo isiniif deebi'eera. Waan baay'ee namatti tolu jedhee yaada. Ilaalaa kunoo istaayiliitti kennaa isiniin bareeda waan bareedu. Yaada keessanitti kennaa. Sirriitti daawwadhaa ani xiqqoo ishee ammoo sagaleen kiyya isinirraa nuusa. Ilaalatti isin immoo akka waan jettan isintu beeka kaa hin bareedamu hin bareedu. Baay'ee namatti ana garuu gara kiyyaan baay'ee natti tola baay'ee natti bareeda. Kana qofa miti boodarratti viidiyoo babbareedaanis jira. Gar bishaan bira ga'uutti jirra. Isinitti agarsiisa isallee immoo bishaan gubbaarratti yeroo bishaan gubbaa booda akira irratti hin argitu bishaan dooniin akkaataa itti deemu baara. Haga dhumaatti daawwadhaa viidiyoon isaa dheeradha. Hanga dhumaatitti yoo daawwattan waan baay'ee waan bashannanaa waan babbareedaa irraa argattu jedhee yaada. Iddoodhaan immoo samar maaliif nurraa baddee iddoo bashannanaa iddoo babbareedaa duraan deemtee nu taphachiistaa amma immoo maaliif dhiiste warroonni jettanii karaa bilbila harkaatiin bilbiltanii karaa dhuunfaan na gaafachaa turtanii guddaa galatoomaa isiniin jedha. Haalumatu naaf ijaa'uu didee isinirraa tutture malee hinuman deema yeroo tokko garuu viidiyoo haalli waraabuu naaf hin tolle waan ta'eef kanumaafi narra ilaalinaa isiniin jedha. Har'ammoo kunoo viidiyoo baay'ee namatti tolu kan isinii fidee dhufe. Kunoo namni illee keessa jira.
Ganaadha ammallee ganaa waan babbareeda ganaa argitu ku'a viidiyoo bareeda jira kan gisee doonii bishaan gubbaarra deemu kana viidiyoon haga dhumaatitti viidiyicha kana ilaalaa hamma asirraan sinii dhufata. Kunooti ilaalaa baay'ee namatti tola kunoo. Jabaadha. Hunduu yaada ofii ibsachaa jira. Namoo kanumatti viidiyoo of waraabaa akkuma itti toleenitti of waraabata. Viidiyoo kana yoo isinitti tolee laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa. Warri maatii koo hin taane immoo kottaa maatii kootti dabalamaan isiniin jedha. Baay'ee namatti tola miti hin bareeda. Hanga dhumaatti daawwadhaa. Hanga dhumaatti yoo daawwattan waan baay'ee irraa hubattu. Singayam. Namatti tolee miti. Kanaaf isin immoo yaada irratti kennaa. Warri isinitti tole. Baay'ee bareeda. Baay'ee namatti tola. Haga dhumaatti ilaalaati daawwadhaa yaada keessan itti kennaa. Komentii jalatti warroonni isinitti tole achi jalatti komentii naa barreessaa. Kottaa immoo na bira isinan bashannansiisa iddoo kana isin geessee waliin bashannanaa namni bira dhuftanii bashannanuu barbaadan. Kottaan isiniin jedha waliin bashannanaa. Iddoo bareedaa iddoo baay'ee namatti toludha. Kunis baay'ee namatti tola. Waa'ee viidiyichi baay'ee namatti tola miti.
Kana fakkaata kun viidiyochi keenya ammallee viidiyochi hin xumuramne ganaa ittuma jira. Baay'ee namatti tola kun iddoon kun faayin bareeda. Iddoo sirriitti namatti tolu iddoo suuraa faatti ka'anidha. Kana fakkaataan isiniin jedha viidiyoon keenya warroonni maatii koon taane irra deddeebi'ee koottaa maatii kootti dabalamaan isiniin jedha. Viidiyoon irraa kanumaan xumuramaa. Yeroo biraa immoo viidiyoo biraatiin walitti deebina. Nagaa keessanaaf jiraadha. Nagaa naaf ta'aa isiniin jedha. Laayikii sheerii gochuu hin dagatina.